السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون هردفتو تافي كبجمتوتكي أكمل أجرتو سنيجتا أني نجا الحمد لله السنة الرابعة دي جرا وبلين كيا يفهم سنين جرا بيزين تاي إجا كامي قافي هدونا قافتني وروني قافين كي أنا نافين ديبو أنا ما نبرة دبرتي ورجت ترسجرتني مالو نادي بس warjittan jirtan jechuudha gara keessaatiin illee barreessaa jechuudha obboleeyyin kee dhugaa rabbi busy ta'eeti malee gara isinitti jabaadheeti miti anu waan beeku irraa immoo isinitti hin dabu jechuudha innaa maas seetanii busy dhuma ta'eetu maali dhiifaman isin jecha mee gaafilee tokko kana gaafatan keessa muraasa isiniif deebisaa obboleettii kee tokko kana gaafatte jechuudha ijoolleen baay'een keessan jechuudha Videoon dura isin hojjedhe haga dhumaa laaluudhaaf haga dhumaa dhageeffachuudhaaf deebitanii viidiyoo man hojjedhe san jechuudha kaman hojjedhe darbisan gaafii isa faana gaafatan jechuudha kaman deebisa yeroo baay'ee jechuudha haga dhumaa dhageeffadha yeroo gaafii isin deebisu waa lama sadii qabadhee isin deebisu waan ta'eef isin immoo gaafii barbaadan achi keessa argachuu dandeessan haga dhumaa dhageeffatan jechuudha warri viidiyoo jidduutti addaan kutaa gaafii yookaan gaafiin kun kiyyaa miti jechaa duuba deebitan jechuudha gaafii lama sadii faa qabadheetiin dhufee akkasitti isin deebisu waan ta'eef haga dhumaa dhageeffadhaan isin jedha buleeyyin kiyyaa buleetti kee tokko mee maaloo dafinaa deebisii naan jettee jirti dhimma hatamtamaati paaspoortiin kiyya narraa dhumuu ga'ee qaama kiis dhumuu ga'ee naa haaromsi jennaan ani haaromsu naan jettee Najette politik ya wonni onsin jedhu jechuudha paaspoortii duras dubbadheetiin ture way paaspoortii kanarratti yoo isaan ishi jedhanii isiniif yaadanii akka gargaarsaatitti injiraame akkasitti yoo si haaromsite malee amalaan jaalalaan dirqama isiiti miti jechuudha paaspoortii haaromsuun dirqama keeti mataa keeti jechuudha situ haaromse jechuudha maallaqa keetiin yoo isin miskiina maaliif maallaqa ofii baastii maaliif damuuza ofii baastii hin gargaaroo jetteetti sookee rakkoo qabu bareeda jechuudha si gargaarte malee dirqama ittiin qabdu seerri si dirqamsiisu hin jiru jechuudha buleetti kiyyaa si ilaallata mataa kee ilaallata paaspoortii jechuun qabeenya kee waan ta'eef isiin galchu jechuudha isinii galee kanaaf ofii keetii haaromsachuu qabda ergasii gaafattee ergasii deddeesin dirqama ittiin qabdu waan ta'eef ofii keetii haaromfachuu qabda siin jedha ijoolleen baay'een immoo mana jijjiirachuu barbaada garuu paaspoortiin kee irraa dhumachuu ga'ee wal bira iqaamaa kiyya hojii wal bira dhumata hore jettan jirtan jechuudha warroonni akkasii osoo iqaamaan keessaa hin dhumatee osoo mana san jirtan haaromsaan isiniin jedha maaliif jennaan gaafa paaspoortiin keetis dhumate qaamaan keetis dhumateetiin jedhee asi mana hojii jijjiiratti gara biiroo deemteetiin jettee namni biraa si fudhatee qaamaa sirraa hojjechiisuuf paaspoortii barbaachisa waan ta'eef akka paaspoortiin kee achi dhufuutti immoo waraqaan kee qaraamaa sirratti qoxxoree rakkoo keessa seente jechuudha baasii baasta jechuudha deebistee immoo baasii kanallee sirraa kafalanii sirra hojjechuu danda'an boodas yoo baay'atee kan jedhe ana kanaaf ijoolleen keenya akka kanatti sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha maaliif guyyaa birrii 100 qoxxoraatti fakkaate kanaafuu dursitanii paaspoortii keessan haaromfachuu qabdan sirii galee ji'a ja'a gadi ta'e taanaan duumana isa keessa jirtu daftee haaromsuu qabda jechuudha ana akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa gaafin inni biraa moo maas seetanii buleetti tiyya takkatu akkuma yeroo darbe haga mana san keessa jirtan yoo isin gaafatanis odoo kontiraata keessan fixin waan kana hin dubbatina yeroo isin jedhe warri dhageeffatanii yaada baay'ee kennitan anas akkasuma jettee na gaafatte anas akkas jettee na gaafattee nan hoggaa haganan ta'a jedheen hoggaa haganan jedheen kuuwwan keessan immoo kan bilxii taatan anillee hin beekamume inshallah jedheen warri jettanis jirtanii obboleettii tokkotu maal jedhee yeroo dura dhufu yeroo jalqaba dhufu hoggaa 5 ta'a jedheeni jette hoggaa 5 ta'a jedheeni achi kaatee ufumaa isiitiiyyuu
waggaa 5 miti osoo waggaayyuu lama hin fixeen biirootti na deebistee jette. Ufuma isiitii jechuudha. Yeroo baay'ee isaan yoo si jaalatanii yoo hojii kee barbaadan sirriitti bakka amala kee injiraami ati garmasaas ajajamte. Mirga keellee yoo mormachuu dhiifte akkuma isaan barbaadan yoo taateef akka biraa deemtu hin barbaadan jechuudha. Garuu immoo faallaa sanii ati mirga kee mormatta taanaan sa'aatii hirriba keetii kabachiista taanaan sa'aatii damooza keetii kabachiista taanaan waan ulfaatu yoo si ergan hin danda'u jetteeni deebii ofirraa deebistee ofirraa amansiista taanaan yeroo kana jechuudha si afuu dhaabatanii si morman yeroo kana daftee akka irraa deemtu barbaadanii jechuudha. Isin galee kanaaf yeroo baay'ee nama ofii akka barbaadan itti taphatan akka biraa deemu hin barbaadan jechuudha. Isin galee kanaaf ofirratti hin goobsinaan isin jedha. Ana akkasii obboleettiin keenya kun ufuma isiitiyyuu na deebistee jettee jirtee isheen tokko immoo maannaan jettee birrii ijoollee keenya maaloo itti himinaan jette. Duras himee jira kana 2 3 4 3 viidiyoo baay'ee hojjedhee jira jechuudha waan kana irratti maallaqa ofii akka isaan bira hin kaayanne. Isaan tokkoon isaanii nama gaarii fakkaataniit an bira si haa ta'uuf bira kaayadhu hin kuufattaa tasayoo galti cadhuftee maatii bicharratti hin erginiin jedhanii warra akkasii afaan baasanii gorsanii jiran jechuudha hojjettoota isaanii akka nama isaaniif yaadeetitti jechuudha. Isiin takka yookaan akkaawuntii mataa isii qabaattee dhuftu taanaan yookaan inti kajitu taanaan yeroo sammaa seetii dhugaa jetti bakka isin bira naa haa ta'u warri jettanii yaada akkasii sammuu keessan keessa ufamansiistaniitiin mindaa ji'a 3 4 5 6 isaan bira dhiistanii jirtan. Inni kun dogongora guddaadha. Inni kun dogongora guddaadha jechuudha. Ilma namaatii hin jijjiirama. Maallaqni immoo amala nama balleessa. Maallaqni immoo nama dogongorsiisa. Maallaqni kee isaan irratti yoo baay'ateetiin hin jedhe isaanillee kafaluuf carraasii kafaluu xiqqoo qaban jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee badoomaafuu haa ta'u gaarummaafuu haa ta'u maallaqni keessan isinuma bira haa ta'u. Isinuma bira haa ta'u. Yoo balleessitanuyyuu waan harka keessaniin balleessitan isin hin gaabbisiisu. Waan ta'eef isinuma bira yoo ta'e wayii jechuudha. Isaan irra dhiifattanii annama akkanaatis kana naan jetteettanii booda seenaa irraa humna keessan aarsaa gootanii maallaqa keessan dhabuu irraa isinuma bira yoo isinii ta'e wayii jechuudha. Buleetiin kiyya kun maallaqa ji'a 5 na dhoorgattee jette. Laalaaka. Isinii galee maallaqa ji'a 5 na dhoorgattee jette. Maallaqa ji'a 5 kana isiin kun osoo ofii isiitiyyuu ofirrattuu kan balleessitu yoo ta'e osoo ta'e isii hin gaabbisiisu jechuudha. Isiis garaa hin gubu jechuudha hagana. Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggadhaa bakka maallaqa kanatti jechuudha. Isaan irratti hin dhiifateen maallaqa keessan. Isinii galee innaa isinuma bira yoo ta'e wayyaadha. Baay'istanii amanuu irraa of eeggadhaa. Isaan baay'istanii amanuu irraa sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha. Maaliif jennaan hin beekamu yookaan akka tasaa maallaqa kanaa sii kennu diddaa ati gaafattu yookaan miidhaa sirraan ga'uu dandeessi. Obboleettiin keenya kun an gaafadhe jennaan na reebde jettee malaalaa na reebde. Maallaqa kana gaafadhe jennaan na reebde. Garuu immoo isiin sunis achi hin teenne hin badee jette jalaa hin badee. Maallaqa ofii kana gattee badde jechuudha. Laalaa ji'a 5 ka ji'a 5 itti xaarteetiin jettee lifaatii isii ji'a 5 hirriba dhabdee dhaabataan duudii isii dhukkubee kaleen isii dhukkubee dhabde jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ji'a tokko irra dabarsitanii sababa wayiitiifuu ji'a 2ffaa irratti dalagaa keessan dhaabuu qabdan. Maaliif yoo dhiistanis bira baatan birrii ji'a 2 waan ta'eef akka birrii ji'a 5 jaasan in ulfaatu humni keessanis bilaashatti aarsaan ta'u jechuudha. Maaliif yeroo gabaabduu san keessatti waan jiru adda baafachuu qabdan isinii kennitu moo isiniin kennitu dabaltanii ka biraa irratti hojjechuu osoo hin taane jechuudha. Kanaaf bakka kanatti sirriitti of eeggadhaa. Ji'a 2 geette isinii kennine taanaa hojii dhaaba. Namni birrii ji'a 2 isinii kennuu dadhabe birrii ji'a 5 jaasin